lafa Oromoo Arsii osoo Adaamaa keessa Isa kuno yeroo sanillee Maamad Tufaa sababni inni qabeef sababa sana walumaa gala Kadiir Martuu ka kolaase Shukrii dhabar dhiyootana kola yoo kola illee kan Andirooyit Ameerikaa jirtu dhalchaa ture. Yoo ta'e illee Shukrii kolaase deema tomaan fayyadde dheene kun ilkaaniin han gochuun ol. Warri kenna kun qalbiin beeku wallahi qalbiin beeku ilkaaniin si nyaatti maa ijoolleen teenne mutteen shawara Arsii halaala isini haraam aamin jedhe halaalanu haraamni isiniif tamiyyuu jaartii jaarsa qabduyyuu nuu rabbiin halaala godhe quraana keessa jira deemaa dubbisa fatwaa kana irratti gaafata Koppileen godha warra ijala jirtan mataa buuftanii ijalan taa'inaati. Maal gootan taphillee godhi koppileen killee godhi Azu dugaan se unama gante inni itti dhalate magaalaan kiyyaa deebaa dhawee dugaan haa ta'u. Wallahi ninjira. Maali beeytanii? Kuno ila arafa micaa kana walitti dhalchine. Anaa walitti dhalchine mi arafa. Walaa miilaa ol keessa mul'i ol keessaati. Mul'i gakki. Jara na ilmoo baranda guddatin danda'an duraan. Addaan kutanna moo gabaree warra kennaa kennina mu'e. Micaasan addaan kutanna moo warraa kennina gabaree. Waggaa tokko warra keessan bira waggaa tokko warra kenna bira haa ta'u. Nuufaa galu. Addaan Nuufaa kutanna. galu. Ande mucaa teenya. Mucaa yoonillee teenya. Mucaa sunillee akka qarqarsiin qaashtiin sun argite. Suni yamayeen. Sansalee ajjeesa sansalee maraachisa. Salsee maraachisa sun keessaa laaguutti sikkooman jedha karaa gubbaa deemtee keessaa laagu. Dubartiin beeshaan sikkooman keessa seene sikkooman biraa deemtee naan ima maraatti tanagga haati miti yookiin fooqa gubbaa utaalte akka haa eebalu. Maali beeytanii asu? Akka ishaaraallee meeshaa sikkooman agartutti. Wallaan utaal. Yookiin fooqa Nama artistii Oromoo keessaa bar namni kisaaraa guddaa cabbate nama akka kanaan jiru bar namni artistii Oromoo keessaa kisaaraa guddaa dhaqee udaan itti flaaqe. Dogongoon Oromoon qabu maali beeytaa? Nama yeedaloo barreessanii itti kennanii weellisullee goota kenna. Nama kaan ta'ullee goota kenna. Wannummaan waa balleesse kana. Gootummaan isaa waa hatee biyya keessaa deeme sirbee karaa sagalee qabaachuu isaati. Sagaleen sirbuun abbaan fedhee yeedaloo fi wannaa yoo itti kennanii sirba. Gootummaan sirba irratti gootummaan hin jiru. Gootummaan seeraan hojjetanii agarsiisa. Koy sirba yoo ta'e Nasraa Gursumuu sirba artiin. No, waan jedhu barre waan tokko Ibrahim waan tokko singalu. Jawaar qeerroo hagana fichisiisee itti gaafatamuu qabaa jedhe. Erga akkas jedhe inni sirba gaafsan jaarraa abbaa gadaa jedheef sirba abeet waboo ka jedhu tokko itti gaafatamuu qaba qabeetta wallaaltuun akka nama kana dhugaa rabbiin isin jedhan jechuudha. Nama tokko irratti waa fi ajajee namni udaan baarmeen akka gaafa walloo keessaa fuudhee nama kanaan jiru. Ujoollee gaafa walloo keessaa fuudhee wayyaane gurguratee nama shanii san fiduu qaba awwala irratti ragaa waliin jechuu ragaa waliin ka jiru ujoollee gaafa walloo keessaa baa'u isin geesseedhee nama shanii wayyaane gurgurate namni lama nama lubbuun irra jiru fiduu qaba ujoollee sanarra eessa akka geesse inni tokko fudhatti gadi baatee haa dubbatu wallahi harkanii wanni akka jedhe yoo harka dhiigaa taate wanni akka Kadiir Martuu harka dhiigaa qabu hin jiru beekamaadha. Ilmoo baranda guddatte hin danda'an duraanuma. Hin beeksisaa yuubarloo. Wayitti hin bu'e abaarsi xuuriin Oromoon abaartu ilmoon haati ilmoo dhabde abaartu. Homatti hin bu'u akirri isaa akkanuma kunoo. Akka haadha na deebi'ee ijoollee waliin kunoo. Akkana. Namni harka isaa harka dhiiga Oromootiin laaqame. Hin maraata macarrashaan isaa. Hin maraata akirri isaa. Amma UK peestaan jiru malee Ayilaandii peestaan. Namni amana feestaala kuuruu eegale akirri isaallee feestaaluma koora kiyyaan duraanillee baranda ilmoo baranda hin danda'an duraanumayyuu ilmoon baranda guddatte taardiin citteen hin danda'an ilmoo baranda guddatte walla osoo lubbuun jiru osoo abbaan isaa lubbuun jiru wayyaaneen zayitii itti nayitee abbaan irraa ajjeeftedha osoo abbaan lubbuun jiru
Hin beeku abbamaayyuu achi as eegaama of beekee jedhe arge malee abbamaayyuu nagarre. Ani guyyaa meeqa namaa wal morme. DNN qorachuu qaba abbama kana DNN qorachuu qaba. Laa dhiigni fuudhamuu qaba dhiigni fuudhamuu qaba. Eegame abbaa bashaa Ibrahim laal waan tokko hubadhaa nama ufumaa gootanii ufumaa gad deebistanii maaliif jennaan kiyyaan kun gaafuma Ameerikaa taa'ee intarvii ta'u nama mucattiin ulfaa andaluu hin danda'uu jiru nama intarvii godhaniin goota ja'anii akka inni kijibaa jiru odoo beekan si galaamte ufumaa bar nama kana fidanii ofirra goota godhanii hadda gad deemtu nama arrabsitii bara obboleessa kiyya. Konkaa bar wanni jala nama Adnaantu bar Adnaan Muhammad isaa tirii walitti qabatee beera namaa jala taa'ee sargii namaa ho'isu kootu taayilantii akkanaa odoo qabdu jedheeni bar nama beera jala baaseeni finfinnee fideeni. Kaalitti kana jimaa kana taawar. Wallahi lazim zugama sinjaa. Gaafa afaan ofiitiin jedhe bar anuu baranda guddadhee jedhe baranda guddadhee asirraa nyaata barbaadee gara naa barbaadee baranda guddadhee afaan ofiitiin jedhe bar abbaa kiyya wayyaan irraa ajjeese haati tiyya akkana duute jedhe bar. Abbaa bashaa abbaan ni jira gaafa sanuu wanni gaafuma inni intarvii kana gaafa Ameerikaa dhufee intarvii kana kennu iyyuu jechuudha. Si galee waan haasa'uun beeku maaliin ta'u diraaga xuuxee fi farsoo dhugee gaafa sanuu iyyuu wanni irra taa'ee bakka hin saalfate beektaa wanniin. Waa inni haasa'u kan ittuma dhiise. Achiin booda bar inni nuu jee waan san gadhiisuu kiyyaa fi akka malee wanti gaabbu wanni jiru takka hoo jiraate. Si galee intarvii san godhee wanni viidiyoo san gadhiisuudha jedha. Garuu maaltu jira si fakkaate gaafa finfinnee keessa taa'ullee nama sirba kam sirbi inni qabsoo sirba obboleeyyan kiyyoo dhugaa dubbanne sirbuma jaalalaati sirbi isaa tokkoffaa bara 1997 hooka yaadan dantaate. Sirbisaa jalqabaa sanumaa miti sirbuma jaalalaati hatta albamii lammaffaa akka Itoophiyaatitti bara 2002 kan inni albamii gadhiise wanni maa miti jaalalumaa miti. Eessaan qabsaa gootarre. Eessaan qabsaa gootanii nu bara waan sirba qabsoo tokkichaa yoo qabu tokkichumaan qabu. Haga Ameerikaa dhufe qoyka haga Ameerikaa qoyka isinitti himan tarreessee isinitti hima gaafa kaanii mucattiin Suudaanii beekamtu takka jirtu Ibro. Mucattii furdoo takka akka Suudaaniitti beekamtudha sirba albamii lammaffaa gaafa baasu wanni Suudaanii tokkin itti makee wanni sun itti tole gaafa isiin koonsartii qabdu yaamteen si galee birrii kennaniifi hatta wanni bisheenii kana guddaa wayii badhaasanii gale birrii san fidee finfinneetti fixee lamuu jechuu Suudaaniin baqa dhaqe. Ijoollee baqaa faana qabaniituma obboleessa kiyya wayyaanee isa tumte wayitu hin jirtu. Wayyaaneen isa soqaaftumtu hoo jiraattu ta'e mucaan kun biyya keessaa bahee Ameerikaa dhufe gaafa sammaa isa hidhanii tumuu dhaban. Ila ka gaafa Suudaanii dhaqee wallaahi walaloo Umaru Suleyman namni dhageeffattanii jirtanii walaloo Umaru Suleyman keessatti mallaqa hatee deeme Suudaanii Kadiir Martuu wallaahi billahi. Wallaahi mallaqa hatee Suudaanii deemee Suudaanitti Mahammad Tufaa sun qabsiise achi qabsiisanii deebisan poolisii Oromiyaa nama gaafa san isa qabee Oromiyaatti deebisee waliin ragaa waliin lafa kaa'e Umaru Suleyman walaloo keessatti jechuudha. Gaafa sanillee wanti inni qabsoo mallaqa hatee deeme waliigaltee nama waliigalanii achi mallaqa hatee deeme wannaa keessaa jechuudha. Qabamee achitti Suudaanii qabsiisanii deebisan. Ni dhufa abbaa bashaa na fixachiisa. Achiin booda hin deebi'ee tumamee hin gale hin yaalame. Achiin gaafa ka yaadattan taate rabbiin isaa araaramu gaafa nuuhoo goobanaa biyya galee koonsartii harmee eegalaniif jechuudha beeksisa yuunutu dalage gaafa san isa faanaa olii gad deemee isaaf koonsartii dalagaa ture. Mucaan kana gaafuma kammee wayyaanee faanaa olii bu'ee qabsoo kami qabsoo nuun beenne hadhenni konkaani qabsoo isaa ka diraagni itti mul'isee afofoo ija afofoo qabuuf ni kujibuuf deemu gaafu gad deemtuu gaafa maraatee jedhu arsima kana arrabsuuf deemu. Arsituu maraache moo? Nutu maraache nu waatti goonee maraachinee jiran irraa kaafna. Inni waa maarsii arrabsu maraata. Kaasaa yoo arsiin maraachite quba yoo sibiila diimaa bidda kaayee hedduu keessa kaasan biran ta'e. Wallaahi bar walirraa cadhisnee bar uummata kana bar ayyee maraate jedhan ayyee dhiisne jalaan tunnu jenne gaafni inni maraatee gabba'u. Gaafa Faaxumaa ta'ee mataa dhaatee arsima gabbayee arsima arrabsunni wannidha. Kutaa arsibicha maraatee barsaluu arsibicha maraatee argara biraatiin nagaa qabaa kiyyaan.
Uummata si kuumaddoo kana bicharra maraa jira. Wallahi